Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsiin irratti nu hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanatti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kana keessatti jechuudha WhatsApp irratti yeroo namoota barreessitan jechuudha barreeffama isin namaaf barreessitan sana jechuudha akka namni dubbisuu fi dubbisuu dhabuu keessan hin barre akkamitti akka godhuu dandeettan isin agarsiisa. Inni biraa jechuudha online WhatsApp keessan irratti dhuunfachuu akkamitti akka godhuu dandeettan isin agarsiisa. Akkasuma profaayilii fi wantoota tokko tokko jechuudha kanneen WhatsApp irratti jijjiirachuun danda'amu. Akkasuma jijjiirachuufis baay'ee salphaa fi murteessaa ta'e tokko isin agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha viidiyoo kana hamma xumuraatti daawwadhaa fayyadamaa isin jedha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsiin haa dhuftan. Barnoonni keenyas tele chaanal keenya subscribe godhaa, viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa, hiriyoottan keessaniif qoodaa isin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaa. Tole maal gootu WhatsApp keessanii ni galtu jechuudha. Tole kallattimaan WhatsApp keessanii banattu. Erga WhatsApp keessan haala kanatti banattanii booda maal gootu as tuttuqaa sadan kanarra al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda deebitanii as settings iddoo jettuunatti kilikni gootu. Sana booda jechuudha as deebitanii accounts iddoo jettuunatti kilikni gootu. Sana booda jechuudha as privacy iddoo jettuunatti ni cuqaaftu jechuudha. Tole asirratti jechuudha wantoota garaagaraa jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf as isa jalqabaa kanarratti jechuudha as iddoo kanarratti nama fakkeenyaaf online jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan eenyutu akka arguu danda'u tolchuudhaaf al tokkoof asirratti kilikni gootu. Asirratti filannoo sadii isinii fida. Inni filannoo jalqabaa everyone kanarratti yoo guuttan namni kamuu arguu danda'a. My contacts kanarratti yoo guuttan ammoo nama isiniin hariiroo qabu yookiin ammoo waliif deddeebiidhaan barreessanii wal quunnamtii qabdantu online jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan arga. Asirratti nobody kanarratti yoo guuttan namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. Namni isin hariiroo qabus yookiin ammoo ammaaf ammatti deebitanii waliif barreessaa turtanis arguu hin danda'u, namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jechuudha akka filannoo keessanitti WhatsApp irratti namni online irratti isin arguu yoo barbaadan namni hundi isin arguu yoo barbaadan asirratti guutu. Akkasuma yoo nama hiriyoottan keessa yookiin ammoo isiniin wal quunnamtii qofa qaban yookiin ammoo waliif barreessitu tan deddeebiidhaan waliif barreessan qofa taate asirratti guutu. Namni kamuu akka hin argine yoo barbaadan ammoo asirratti cuqaaftu jechuudha. Tole inni biraa jechuudha as profile photo jedha. Profile photo kanatti kilikni gootu. Sana booda jechuudha nama kamtu akka profile keessan arguu barbaadu arguu danda'u tolchuudhaaf filannoo sadan kana keessaa filattu jechuudha. Inni jalqabaa everyone namni hunduu arguu danda'a. My contacts akkuma dura jalqaba isiniif kaasa jechuudha kan waa'ee online sanumaa wal fakkaata kunis nobody kunis sanumaa wal fakkaata jechuudha. Isin filannoo sadan kana keessaa kan barbaadanitti guutuudhaan irratti cuqaaftu jechuudha. Tole nama everyone filadhee jira. Asirratti jechuudha my contacts jedha fakkeenyaaf abaawotiidha. Waa'ee WhatsApp keessan abaawotii WhatsApp keessanii jala galanii waa'ee abaawotii maalummaa keessan nama arguu barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf everyone kanarratti yoo guuttan namni kamuu arguu danda'a. My contacts namoo nama isin hariiroo qabutu arguu danda'a. Nobody namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. Tole kun istaataadha jechuudha. Inni biraa jechuudha istaataa kanas jechuudha akka filannoo keessanitti filannoo sadan kana keessa guutuu dandeettu jechuudha. Erga guuttattanii addaan gootu. Tole an amma my contacts kanarratti naaf haa taa'u. Inni biraa jechuudha barreeffama yeroo isin namaaf ergitan yookiin ammoo barreeffama yookiin namni isiniif erge tokko jechuudha dubbisuu fi dubbisuu dhabuu keessan akka namni hin beekne tolchuudhaaf maal gootu read receipts kadhawanatti al tokkoof asirratti mallattoo on jirtuna haala kanatti of gootu jechuudha. Namni kamuu jechuudha barreeffama isiniif barreessa jechuudha yoo isin laaltanillee barreeffama san laaluu fi laaluu dhabuu keessan isin hin beeku jechuudha. Tole asirratti jechuudha as gadii kanarratti waa'ee guruupii jechuudha. Kun jechuudha fakkeenyaaf my contacts waa'ee guruupii irratti nama kamtu guruupii irratti akkasiin dabaluu danda'u tolchuudhaaf kanallee filannoo sadan kana keessaa inni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf inni filannoon kun kaawwan adda tahee dhufe kun jechuudha my contacts accepts fakkeenyaaf nama hiriyaa isiniin qabu yookiin ammoo kontaktii hariiroo isiniin qabu kan hariiroo keessan san accept yookiin ammoo ofitti fudhate ofittu fudhatetu akka guruupii irratti yookiin ammoo
aadii guruupii irratti isin dabaluu danda'u yoo barbaadan asirratti kilik gootu. Kun ammoo just contact yookiin ammoo nama hariiroo waliin barreessuu walii qabadan. Kun ammoo everyone jechuudha, namni kamuu jechuudha. Kan barbaadan filattanii guutattu jechuudha. Kun ammoo namni martuu ni beeka jechuudha. Fakkeenyaaf kun ammoo location jechuudha. Iddoo isin jiraattan fakkeenyaaf asirratti guutachuu dandeettu yookiin ammoo maappii jechuudha. Iddoo bakka jiraattan asirratti guutachuu dandeettu jechuudha. Asirratti kaaftanii kallattiidhaan maappii keessan asirratti guutachuu dandeettu. Inni biraa immoo bilookii jechuudha. Waa'ee bilookii fakkeenyaaf nama bilook gootan deebitanii as jalaa unbilook godhuu dandeettu. Inni biraa ammoo asirratti jechuudha fingerprint jechuudha. Fingerprintii duraan dursitanii ishaaraadhaan yookiin ammoo ishaaraa quba keessaniitiin gara siitingii bilbila keessaniitiin guuttatanii yoo jiraattan asirratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha haala kanarratti ni guutu. Sana booda jechuudha wasaappiin keessan jechuudha battaluma isin keessaa baatan sanatti fingerprint irratti akka deebi'uu barbaadan asirratti kilik gootu yookiin ammoo after 1 minute daqiiqaa takka booda yoo barbaadan asirratti kilik gootu after 30 minute daqiiqaa 30 booda yoo barbaadan ammoo asirratti dhiiftu jechuudha. Anamma immediately kanarratti guutee isintti agarsiisa jechuudha. Kun haala kanatti guutee jira jechuudha. Tole as keessa fakkeenyaaf yoo haala kanatti wasaappii keessaa ba'ee isintti agarsiisa. Amma wasaappiitti deebi'aa jechuudha. Fingerprintii na gaafataa jechuudha. Tole akkuma isin agartan fingerprintii na gaafataa jechuudha. Haala kanatti ishaaraa quba kiyyaa guutee seenaa jechuudha. Tole gaafuma keenya barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufeen fakkaata. Hanga baroota biyyaatti deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa. Yeroo gaarii isin haa ta'u.